እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ቢያደርግ እገባለሁ፣ ለሀገሬ እዋጋለሁ። የትኛውም አቅጣጫ መንግስት የሚፈልገኝ ከሆነ ጥሪ ቢያቀርብልኝ የትኛውም ግንባር ላይ ሄጄ ለመዋጋትም ለመዝመትም ያን ብቻ አይደለም የሚመጡ ሰልጣኞችን ምልምል ሰልጣኞችን መልምዬ አሰልጥኜ ብቁ አድርጌ ወደ ግንባር ለመሸኘት አያም ሬዲ። አሸማ ከም ጅርቱ ጃለተመፍ ከበጀሞ ወርፍቶ ዩቲዩብ ቻናል ኬኛ ነጋን ኬሰን በክ ጅርተን ሲኒፍ አባየቱ ሀራ ወዴፈኖ አዳን ወልቲ ዴቢኔራ አኩማ ቤክተን ዩቲዩብ ቻናል ከናን ዴፍናወን በርባይሶ ፊ ሙርቴሶ ወሊፍ ቆድና በገነጋን ዱፍተኒ ኡልፋዳ ጀቻ ተረ ዩቲዩብ ቻናል ከነ ሰብስክራይብ ዮ ሂንጎኔ ተፍ አሙማ ጎዳ ቪዲዮውን የሮቲስ አካ አርገተኒፍ ቤሊ ዮካን መለቶ ብልብላ በናጉቹ እንደገተና egaan hordoftoota tokko waan barri fidee dhufu waan ajaa'ibaati. Umuriin nu haa dheeratu malee waan baay'ee arguuf akka jirru baay'ee beekamaadha. Odeeffannoo waan isinitti himuuf jedhu kun akka isin ofii keessaniif itti yaadan isin godha. Dhugaadhumaan isiniin jedha osoo anusoon ta'e yoo jettanii of gaafachuun keessan hin hafu. Akkuma beekamu biyya keenya keessatti lolli deemaa akka jiru beekamaadha. Lola kanaan gama lachuyyuu gariin wal lolaa jiran deeggartoota isaanii waammachaa fi gama miidiyaatiin illee osoo hin hafin lola cimaa keessa jiraachuun beekamaadha. Egaan tajaajiltoonni keenyas ergi dhiyootii as garmalee waa'een biyya keenyaa ifee fi mul'achaa jira. Kanan argee sanan argee jechuun akka waan kanaan dura waaqayyo waa'ee biyya kana dubbate hin beekne dhiigni utuu dhangala'uun argee Dr. Abiyyi nama waaqayyo biyya kanaaf kaaseedha. Lolli akkasii utuu ta'uun argee namni hamma kana utuu du'uun argee jechuudhaan attentionii yookaan yaada fudhachuudhaaf baay'ee utuu dubbatanii argaa jirra. Sababii muummichi ministeera biyya kanaa pheenxee ta'eef tajaajiltoonni keenyaa fi yookaan tajaajiltoonnii fi raajonni waldaa keessa jiran harki caalan gara maraachuutti siqaa waan jiran fakkaata. yeroon isiniin jedhu ragaa waliinidha. ኩኖ ኢላላ መንግስት ባቀረበው የክተት ጥሪ እድሜ 32 ስለሆነ ወጣት ስለሆንኩኝ አገሬ ኢትዮጵያን መንግስት እኔ አሁን ፐርሰናሊ ውሹ ኩንጉፉ ፈርስት ዳን አለኝ፣ ቴኳንዶ ሰርድ ዳን አለኝ፣ ጤነኛ ነኝ፣ ምንም አይነት በሽታ የለብኝም፣ መስራት ማሰልጠን እችላለሁ፣ ብራይት የሆነ ማይንድ አለኝ። በየትኛውም አቅጣጫ መንግስት የሚፈልገኝ ከሆነ ጥሪ ቢያቀርብልኝ የትኛውም ግንባር ላይ ሄጄ ለመዋጋትም ለመዝመትም ያን ብቻ አይደለም የሚመጡ ሰልጣኞችን ምልምል ሰልጣኞችን መልምዬ አሰልጥኜ ብቁ አድርጌ ወደ ግንባር ለመሸኘት አያም ሬዲ ዝግጁ ነኝ። በጣም ፈሪ ለሚለው ጥያቄ ነው እሱ እዚህ ከመምጣቱ በፊት እኔ እሱ እሄድለታለሁ እዛ እሱ ዮሴፍ ኪዳኔ ጀዳማ አን ራጂዳ ጀዴ ኦፍዋማ seenaa jireenya isaa bu'aa bayii keessa darbeen yeroo baay'ee nama waaqayyoof fakkeessaa sagalee waaqayyoo fi dubbii kiristaanaa nama fakkeessan dubbachuudhaan nama amansiisuu yaala. yeroo hundaa maqaa waaqayyootiin waan hunda dubbataa የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር jechi jedhu afaan isaarraa hin bu'u. waa'ee biyya labsuu irratti raajuu irratti waan dibame fakkaataa afuurri firdii qajeelaa faradu garuu mandara inni keessa jiraatu irraati fagoo jira. deeggaraa fi miseensa paartii biyya bushuuti. kallattii PP yookaan mootummaa kana eebbisaa namoota warra bosona keessa jiran warra qawwee qabatanii lolaa jiran immoo utunni abaaru agarra. waaqayyo nama hundumaaf malee waaqayyo hin loogu jechuu barbaadeni. dhumarratti garuu akka maraatee fi sammuun ala akka jiru dhiyeenya dubbiin karaa YouTube irratti dubbateeni beekameera. lammaffaan immoo apoostel Zalaalam Geetaachoo jedhama. nama hinaaffaan fuula isaa irraa beekamuudha. barsiisa wangeelaa isaallee beekee qabachuu nama hin beekne adda ta'uuf waan hin beekne waan meeqa borcaa nama ooludha. namni afuura jedhee bara baay'ee lallabaa erga baheen booda dhiyeenya kana immoo barsiisa kana dhiiseera. sirrii akka hin taane hubadheera jedhee odeessaa tureera. maraatummaa kan biraan ergii muummeen ministeera biyyattii aangoo qabateen as faayidaaf jecha mootii gooftaan kaase jechuun lallabuu eegale. dhumarratti kunoo lola Dr. Abiyyi duukaan deema jechuun dubbii isaa fiixaan baafateera. kun maraatummaa olaanaa akka ta'e nutti dubbata. jechuun dubbii isaa akka armaan gaditti dubbateera. ani apoostel Zalaalam Geetaachoo nan duulaa. Israa'el sabni waaqayyoo duula lolaa yeroo deeman saanduqa kakuu yookaan taabota fuudhanii deemu turan. saanduqa kan baatu immoo luba isaaniiti. lubni tajaajilaa waaqayyooti. kanaaf abbootiin amantii waa'ee biyya isaanii isaan galcha. duuluu qabu jechuu barbaadetti fakkaata. biyyi labsii duulaa erga waamte duuluudhaanii biyyaaf deebii lachuu qabu. loluu kan dandeenyu deebinee loluu qabna. dhumaatiin dhufu hunduu kan hunda keenyaati.
Kanaan dura pheenxonni loltuu turan amma yoo deeman rakkoo qabaa jedhamee gaafatameen ture. Anis deemtanii loluu dandeessuu ittiin jedheera. Ammas ga'umsa loluu kan qabdan duuluu fi waamicha mootummaa fudhachuu qabdu. Biyya hunduu maraate keessatti namni fayyaan akka maraataatti ilaalama. Yaa Waaqayyoo obsa isaanuuf kenni. Waan dinqii fi taamirii arguuf dhaga'uuf jenna hoo jedhame nagaatti. እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ጥሪ ቢያደርግ እገባለሁ፣ ለሀገሬ እዋጋለሁ።